Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Nagaa jirtu bakka jiraattan. Akkuma agartan kana anamma dalagaa irraa dhufuu jira. Huccuu kana ganama miicee lattafee dalagaa biraa deeme. Dalagaa irra oolee yeroo nan deebi'utti hajjiin immoo huccuun ganama alatti bal'isee biraa deeme sana akkuma jirutti guuree algarratti naafee biraa deeme. Mee kun isinin ajaa'ibu an akkasitti dalagaa ambarra oolee yeroo nan galutti dalagaan manaallee san 10 ta'ee na eeggata. Kanaafuu mee amma badii ana qabamoo ajjii qaba. Huccuun ani miicee biraa deeme dachaasullee dadhabee akkas godhee yeroo biraa deemu mee isin maaltu isinitti dhagaamamee akka nama tokkotti. Mee dhugaa dubbadhaa mee jaarsuma kiyyata akka namoo namni hundumtuu akkanumatti waliin jiraata. Isinummaa murteessaa mee. Yoo nani badii qabaadhe isitu badii qaba yaa. Yoo ajjiin badii qabaate ajjiin badii qaba yaa'ame. Amma yoo dhugaa dubbanne yoo huccuu kana dachaasee labatti ol galche harkatirraa cabamoo indu'amoo maaluma ta'ame. Mee keessattuu warri shamarranii jaarsuma kiyyata akka namoo kan keessan hundumtuu akkanuma mee koomentii keessan hin barbaada. Anama dhugaadhaan na silacha'ee jira. Dhiisuufis dhirsa qofa lakkaa'uun faayidaa naaf hin qabu jedheen obseetuma jiraachuu jira. Mee nama kiyya kun rakkate kun ni jiraa laata? Yoo jiraate karaa keessaatiin koomentii naa barreessaa. Amma immoo uffata kana dachaasee biffeetti ol galchuun dirqama kiyya. Warri dhirsa keessan akkuma dhirsa kiyyaa isinitti dabalee rabbiin waan dadhaben qabuuti rabbi isiniif qajeelcha. Salaataa du'aayii kadhadhaa. Salaata keessan salaataa du'aayii godhadhaa. Rabbi waan hundaa danda'aadha. Hordoftoota kiyyaa anama dhugaa dubbachuuf jireenya biyya arabaa kana jibbee jira. Rabbiin akka nagaan biyya keenyatti akka nu hundaa galchu du'aayii nu godhaame. Oi carraa kiyyaa. Ani carruma akkamiin dhaladhe laata yaa Rabbii. Kana gurbaa itti manillee hin galleefi yaa Rabbii nama akkamiin natti qabde laata. Maalumaan balleessa yaa Rabbii kan nama akkana natti qabde. Mataana dhukkubsee ganamaa galgala. Inuma galaa miti manuma akkanatti gala yoo galeesse. Garuu mana biraan qabu. Yoo galeessa suma gala. Garuu yoo qabaatellee maaltu beeka dhiira biyya kanaa. Dhiirri biyya kanaa nama amansiisa. Kanaafuu waan tokko gochuu hin danda'u. Rabbummaan naaf laaffisu isinillee du'aayii naa godhaa. Akka jaarsi koo karaa nagaatti naaf deebi'u du'aayii naa godhaa. Kunoo kan inni amma jedhanollee ajjiin dhufaa jiraate. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يشتري بس؟ جريني ما تجرا. مالتا؟ مالي ما أجي ربما أجي أنا ميجي على في بي أدمو دولا بترجع شو ده تبدأ. لا رجع أسمع على قلتي أسمع إن ده جالس يدي ولا يو
namni wayii naa dabalee anumaa wannaa jedhu dhufteetu silaa dachaasuu barbaada beek. Kala adii maal akka si gargaaramu. Hajjii rabbii jedhiiti yoo dachaasee ol galchite hidhummaa dhuma keessirraa bu'a moo maaluma taatame moo harka keessirraa citame yoo dachaasee ollaa galchite. Ani hojii arabaa akkatti hojjechaa walii dadhabaa dhufe maaluma qabame yoo dachaasee ol galchite. Ta'a ammaa sin jedhee nama naa dabalee naan deemee sin jechuun jiraan maal isa kadhaas. Amma si gargaaraa sin jedhee yeroo inni biraan jiru. Karaa dachaasee inni biraan jiru. Kanuma si aarsaare. Huccuu haga tanallee dachaasuuf wargi taasaa ooltaa. Kan mana rabaatti hojjechaa walii dhufu rajii ati yeroo akkas goote xiqqoodhumallee naaf hin yaaddu. Lasii yaada dhugaa. Maa kun muguu itti baasaa jiru. Agaa dhufu muguu ittiin baasuu ibseetu maal. Maa kanuma aartaadha dhugaa rabbi. Dacha caarii. Kun nama naarsu bar. Ani immoo dachaasutti man jira. Eedama dachaasu adii maa rakkoon qabu. Kun nama naarsu. Anu si gargaaree dachaasa. Abshiir uumaa rakkoon qabu sin jedhe yaadti biyya. Na aartee dhugaa. Are maaf naa hojii dachi. Maal wara? Ati kan naa yaadne mee eenyuma naa yaadame. Maal waraabaatti reema? William waraabbii gaa dhugaa rabbi. Kun waraabbii gahee jennaan na waraabaatti moo firaankii jechuuf kunoo kaameraan istaandee hoo kunoo dhaabbachuu jira. Moo hojjaadhuma kee uummatatti agarsiisaa jira. Waan akkana uummata agarsiifta. Mee kun waan aniifatti xumurru uummatuma wanni gahee maal jedhama wanni akkana. Moo uummanni akkana arrabsuu barbaaddeeti moo maali jaalatu? Akka si arrabsuu barbaadee miti. Tamammaa yaadee. Hojiidhuma kee akkuma ammumatti na gargaartu ammumatti na yaaddu uummatatti mul'isuu jira. Ta'ullee kan osoo atuu mee manumatti osoo atummaan na gorsi hin gahu. Uummanni duraa arrabaan nara gadi hin taa'u. Mee ati moo yoo akkanatti hajjii waan akkanaa nara dalagii jettee miidiyaa guyyaa hunda na himtu. Mee naa yaaddu xiqqoo malee dhugaa rabbi. Arraba uummanni akkanaa arrabsu kun sitti tolaa jechuudha kalaas. Dhugaa rabbi. Ati kalaas naa yaaddu jechuudha dhugaa. Ani si fi yaadas tu naa fi yaadne malee. La osoo naa yaaddee mee akkamitti mee ammuma tana bahee nama bira. Bareechi dachaasi. Bareechi dachaasa. Mee akkasuma uummata ni himta dhugaa rabbi. Hin qaanfattu xiqqoo malee haraam alee shaaltu. Hordoftoota kiyyaa caaltuu mee agarumatti gara miidiyaa na baastee isin na himattee jechuudha. Angaruu huccuu isin gara miicee deemte. Waan biraa gochuuf osoo hin taane osoo dachaasuuf asirra guuree algarra guuree namni wayii naa dawallaani biraa taree haga an deebi'u ammoo isin dhuftee jirti. Dhuftee dachaasuu jirti jechuudha. Kanaafuu ambadii takkaan qabu. Hindiin silaa osoo isin daftee dhufuu baatte arma dachaasaa ture jechuudha. Kanaafuu akkana arrabsin hadaraa keessan asuma isin dhaamadha jechuudha. Itti naa himi akka arrabsin. Akkana arrabsine akkamitti si arrabsuu didume. Baruuri si arrabsuu qaba. Maal balleessan hin arrabsan dhugaa? Maal balleessa? Maali uffata sirratti guurtee baqattee deemuun kee hoo? Wayi deemee wayi achina fere achini namni bar hajaa fidadhee dhufee isin jedhee biroo amma caaltuun hin galtii ishiinuu galtee dachaaftee jirti yoona kana wajjin xumurameera manaas jetteetu dhufte malee ati galeen dachaasaa jettee dhufne jaartu. Dhugaa beeleellee. Beeleellee kamii haadhumallee nyaata nuu godhime. Maali nama kolfisiisa. Anaa akkanatti jechuun dhugaa silaa simaa godhaa har'a nafaan dhufee jirtu xiqqoo natti tolle kanumaaf malee silaa dhugaa akkasiin goona inni godha. Mee kamii haadha nuu godhi. La'an akkasiin jedhu kanaan hin xumura deemu. Kanaan amma xumura ka'ee deemu. Lakkanatti xumura akkuma hin jimmalee tanatti xumura. Deemiti nuu godhime. Kalas ada akkana bulla. Misharam yaaji. Misharam. Harama miti. Lee sharaa. Otoo beelofnee bulu harama miti. Ati nyaattee dhuftee midhaan beeleera kana ani bulee simaatu harsaati. Rakkoon qabu. Ani kan siin jawaati. Osoo nan hin jirre akkamitti jiraatanii? Osoo ati hin jiraanne akkuma rabbi na jiraachisee jiraadha qaama. Rabbi kana beekas na qabee. Dhugaa keeti.
Market. Sirriitti jechaa sun jirtu addi. Maaltu beekanii maaltu beekanii? Akka beekute shaa sambuuta maal bira jirtu? Dhugaadha. Kanas dadhabdee? Dadhabdee? Dachaa yoo badale dachaa tiraasii godhagaa maal godha? Kunoo tiraasiin jira. Deesh uffata tiraasii godhate. Biyyiin akka Akkuma argitu kana. dhugaama. Anillee beela'ee jira kan inni nyaata nu godhe. Dhiigti sagal bultiidha Oromoon ogummaa dhiigti sagal bultiidha kanaaf warramee nu takkitti malli buluu dadhabna. Jetteere? Ishii bullee laallaka. Laajji anaa fi mitillee anillee bakka dalagaatii nyaadhee dhufe hatummaan akkamitti bultame? Naa yaadde? Ayyaasumaa fi yaada akkamitti siif yaada? Naa yannaan kaatee manaa gootare namni namaa yaada ka'ee nama godha malee. Afaaniin taa'ee waan bira nama hin jiru. Ajjeeri baay'ee dadhabee jira kaadha. Kun atillee hojii manatti na eegdee yeroon hojii alaa xumuradhee dhufu. Yaa yaadi kaajii xiqqoo. Namni akkasii yaadu jira dhugaa rabbi addunyaa kana. Akkamitti naa yaaddame ati? Akkamitti si yaadne? Ati naa yaadda jechuudha. Atama viidiyoo waraabaa jirtu kana gadhiisuu edda maal? Eeka. Dhugaa bu? Dhugaa. Eeyyee yaatu margi. Sira mana keessan nu haasofne gadi ni sinna maal? Oma rakkoon qabu. Uummanni keenya maatii keenya waan ta'aniif oma rakkoon. Maatii keenya illee ta'anii jechuun yeroo biraatiif kaachuudhaaf moo yuutuubara gadhiisuu? Gadhiisuuf. Daawwanni akkasii maal ta'a? Waan akkanaa gadhiisan uummanni na raasa. Duraa uummanni arrabaan. Saan rabsan kotoo akkasiin arrabsini barbaadde waan hundumaa gootee na eegda. Maal ani hojii kana na jibbiisalee hojjechuun jaalladha. Hojjechuun jaallattu akkamitti jireenya barbaaddare? Rabbi jaaltuu naa kenneeraan. Dhugaamu. Caaltuun akka tasaa yookiin guyyaa tokko si biraa dhabamuu dandeessi. Namni dhukkubsachuu danda'a. Namni bakka tokko wal biraa deemuu danda'a. Waan hunda baruun sirriidha. Na biraallee deemti bakka jirtu sanii na yaadda. Jaruu wajji nuti ijoolleen miti kanaan booda ijoolleen horachuu barbaanna. Ati nama of danda'uudha. Ati immoo nama ijoollee keeyyuu deebisee gorsuudha. Ani si gorsuu miti. Ati immoo nama biraayyuu nama gorsuudha. Akkasi malee ajji akkasitti ciisanii dadhabe jechuun hin ta'u. Of danda'iiti jiraadha. Amma yoomitti harka namaa eeganii jiraata. Ati nama reeti jaaltiti wayii na biraati. Ka jaarti keessi yoom ta'es. Inshaallah dalagaan bareedin dhufa. Dalagaa akka dhufu du'aa godhe. Dalagaan bareedin yoo dhufes akkasuma dadhabe yoo jettu hojjechuu hin dandeessu. Yookaan rabbi riskii gabbasuu danda'amaatu beeka kama ta'e nyaatu. Rabbi gubbaadhaaf birri gasii roobsa moo akkam akka bokkaa. Birriin hojjetu malee hin dhufu. Kana beekajji. Hojii rabbi nama hojjeteetu kan jijjiiramuu danda'u malee algarra ciisee dadhabe jecha birriin hin dhufu. Hojii rabbi maaltu beeka? Hojii rabbi keessan galiin kaati. Hin danda'a rabbi yookaan. Hojii rabbii humtuun beeku. Hojii rabbii humtuun beeku garuu yoo hojjette siif kenna rabbiin. Garuu ciistee dadhabee akkas ta'e yoo jette eessaa dhufame? Barree rukkuteetu sii kenna moo rabbi akkam nyaaf hin galle. Hojii rabbi keessa rabbi yookaan anumaa karaa deemona yookaan deemantii yookaan waan wayii lafa nama osoo hin taane. Akkatti yaadiin ajjifadee si yaadime. Amma akkama beeku bullamoo.
Sitti mera ka inni hojjedhu. Hordoftoota kee akkuma agartan kana caaltuu nyaata naa godhuutitti. An beelanna jira. Nyaata naa godhuutti kun akkamitti. Dhugaa viidiyoon gadhiifamu. Kan gadhiifamu. Abadan gadi dhiifamu viidiyoon. Abadan gadi gadhiifamu. Taayoo mana naa raabsa yaadda. Saa rabsan kaa. Adaa akka yeroo mana naa raabsu sittiin tula. Natti tola. Yoo ati waan bareeda hojjette isin arrabsani. Waan badaa maal hojjetame waan badaa kun amma waan mana keessaa miidiyaa baasuun sirriidha. Akkanan isin baasne akka miidiyaatti isin baasne ati hojjedhu. Huccuu ammee. Gargaarii. Huccuu akkuma si jammar dalagaa dhiiraa maqaa duuba. Huccuu dachaa dalagaa dubartii. Kan dhiiraa fi kan hojiin kan dhiiraa fi dubartiin jedhu. Si jammar osoo dachaa si hin baballeessa malee si kan dachaa doolaba keessa seera akka inni. Hojiin dhiiraa fi dubaran jedhu wal gargaaranii hojjechuu walii yaaduudha malee dhiiraaf dubaran jedhamu. Kanaafuu kalaas guyyaa biraa guyyaati miicee deemti kalaas guyyaa biraatiif kan adda addaa. Akkuma eegalteen xumurii. Hangeessite finyaallee nama finyaallee. Kayya kan xumurii keenya beelana jiru gaarii kan xumurii keenya waan nyaatan hojjetu. Tole. Tole mara kun qabna hojjetu. Har'a dhugaa rabbii achii waan barbaade godhuuti. Ani garuu viidiyoo kana gadi dhiisa. Waan hordoftaniif kabajamaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalannaa galatooma. Galatoomaa ulfaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.